hodhisanii uffatu jechuun diizaayinii mataa keetti istil madaabara jawween uffate tokko gaafa irreechaati moo maal uffanni gaafa duraa jawween uffata aadaa isaa uffata amma uffata jawaar uffate suni uffata Keeniyaati Afrikaan Keeniyaa garuu uffata san ibsaadhaaf yoo san hodhisiin dhaggeeffadhu sammaan hodhisiisnaati ibsaan sanii uffate gisee yaadu holal bolal jechaa deema dheerina isaa sanii waliin holal bolal waan akkasiirraan bareedu dhagee ammaati madaabaraa yoo uffatte haadhafaati fakkeenya siin jedhan amma uffadhu siin jedhan waan addaa tokko yoo uffatte amma uffata Jawaar Mahaammad uffate san nama hedduu irraa dubbate namni akka isa qofa uffate namni waan hin uffanne hedduun hay uffanni ati uffattu jechuun gaaffii namatti ta'uu qaba shi inkaan sargii teetii miti. Kaabar amma waan caammaa san falaalanii namni gariin fuudhee gara Goondarii kana fagalchee oole Jawaariin jechuudha. Amma anamma kanaafuu maal godhuu qaba guyyaa san guys. Ati amma maal jettamee uffanni Sidaamaa sun hundi hagana maraamti. Maal godhuu qabna jettaati. Maal inni haadhafaati maal naan jettee komantii takka na kofalchisee maal jette? Warqii uffadhaa laa warqii miti. Maalitti amma uffata sargii keetiiti haati barbaaddu. Ka sargii kiyyaati. Dowwarii diizaayinii haaroo si ajajnaa yaadin. Habibti ati barbaachisaa ta'eetiin jedhe dooniyaa Itoophiyaa akka dinichaatiin gurguran sana odeessiiftan maal si amana si'a? Nama amanu dadhabee si amana? Dooniyaa badde nagarree dooniyaa sanarraa istaayilii uffata sanii miti namni biyyee sibiintoo irraa uffata uffatee uffatu jira bar. Kun olaal argitanii beekaa barani. Mastaawotii irraa uffata uffatan shunkurtii irraa qullubbii irraa maali? Ka ibsaa gogaa horii irraa si warra hojjechiifna. Abeet? Gogaa horii irraa. Ayisama. Habibti gogaa horii irraa uffata bareeda hojjetamaa bar. Dhagee. Amma kan keetii yaadu jira keenya dhiis kan kee. Amma inni maal uffata? Haadha faatee ati dhaggeeffadhu. Ati wanti uffadhu xababii uffadhu. Inni uffata Jawaar Mahaammad uffatee uffatu. Inni ulee haa qabatu. Ati immoo maal qabatte ni beektaa? Birciqoo qabatte birciqoo xallaa san jechuudha. Amma kun laali boolla kaanii boolla keetti na awwaalte reef boolla keetti na awwaalte. Jirtuuti reef boolla keetti na awwaalte. Inaante amma laala maal goona isiniif fakkaate uffata aadaa eessaati wayya siif fakkaate. Guraagee goonu uffata guraagee goonamu. Gadi jiru. Qoy mucaa kana hojii haadha faatee huccuu nu yaachisaa jirta garuu akkamii jechuun adeemsi keessan lamiin kun waan fiinxa boossi ni fakkaata. Yaa makiiti yaa adeemsi anuma ilma waallee dhiiraanillee wal bare ilma waal dhiiraanillee wal. Heerumtaa siin jechaa jiranii ati deebisiif koomantiin si eenyutti heerumuu deemtaa siin jechaa jiran. Namni sila profaayilii kiyya gallaaleen arguu ya guys. Profaayilii kiyya gallaaleen. Ani jenne isi jee guma qeerroo profaayilii irra kan jirutti heerumuudhaaf qophii xumurattee uffata ana gaafachaa jirti jechuun diizaayinii akkamii haa uffadhuttee waliin nama reechiisaa jirti jechuudha. Akka argitanii ta'an immoo. Jaarsi argamee warri jettan osoo jaarsiin argamin uffata soqaan sileen maraadhe yaani jaarsi argamee dura warri jettan. Gudiidha barummanni kun akkamii yaadda sin. Akkama namni osoo shunkurtiin cirilni lukuu kana tafee distiin nakaa. Dhugaa moo lakki sobaa. Dhiisi bakka ati amma uffata kee irratti wanti godhe. Yaadu uffata kee. Uffata kee amma guyyaa meeqa tafee inshaallah akkasuma yoo guddate akkas ji'a takka akkas ji'a takka bulii 15. Galatooma warri baga siin ga'inaan jiraatan ulfaadha hundi keessaniyyuu. Rabbi jasaa isin yaa deebisu ulfaadha. Rabbiin inshaallah galgala keessan haa tolchu akka galgala kiyya tolche kanatti. Akka galgalli kiyya tole manfasiidhaan argeera abduudhaan. Amma laali
uffanni an godhuu qabu uffata kam beektaa? Uffata aadaa silxee yookaan guraagee godha. እንዴ ማሊፍ Dallaalin bareedu bara aadaan silxeedha yookaan guraageedha. Agamma Oromoon uffanne Oromoon agammaa ittiin uffanne. uffata afrikaadhaa ni bareeda bar diizaayinii bareedaa jira. Yaa uffata addaa godhuu qabna malee ani beelluma san lafarra harkisaan oolu natti hafu malee. Duba beelloo yoo uffanne maal goota rees argin. Beelloo akkanumaan suuraa ittiin kana guyyaa san uffata biraa uffanna laa beelloon fedhu. Bakka rakkoon hin jiru uffata yaadiin uffanni hin jira. Yaatummaan xumuradhu waan xumurachuu qabdu. Uffatumaa guuteemi. Dhafaatee osoo heerumtee wallaahi hedduu natti tola. Dhuftee na dhungatti kun wata haala seenaa waliin geemii taphachuu deemtu. Itti nyaachifattee qiddisti thank you. Itti nyaachifattee haadha seenaa kana fannisuudhaaf laali. Miskiintitti gandaa. Nante profaayilii godhadhaa fi hundi keessaniyyuu guyyaa meeqa tofe guyyaa muraasa tofe natti fakkaate. Hadhi meeqa sila? Hadhi 10 guyyaa 9 qofa tofe. Maali guyyaa 7 tofe? Thank you Qaddastiye. Amsagganaallሁ. Torbaan hadhaate guyyaa 7 tofe torbaan hadhaate hundi keessanuu profaayilii godhadhaa fi sodaadhee jira garuu ani yoo mo'atamte jedhee dhugaa rabbi. Anchi yoo mo'atamte ati maal jetta ati maal goona? Sotaana eessaan bultii ijaaradha isiniif iyyuu. Amma kun deebi'ee gara bultii tiyya keessa jireenya isii